Akkam jirtu hordoftoota akka hojjettoonni chaanaalii Sisolve Tech Biz turtii yeroo dheeraa booda gama chaanaalii kanatti deebi'ee jira. Akkuma kanaan dura chaanaaliin kun kan irratti xiyyeeffatee isin barsiisuudhaaf qophaa'e waa'ee teekinooloojii fi biizinasiidha. Sababni isaas teekinooloojii fi biizinasii yeroo ammaa addunyaa keenya irratti dameelee baay'ee gurguddaa ta'anii fi namoonni baay'een irratti bobba'uudhaan bu'a qabeessa ta'anidha. Teekinooloojii yoo jennu damee gurguddaa baay'ee kan of jalaa qabu jechuudha. Kanneen akka haardweer, sooftiweer, daataa, programming, networking, cyber security, artificial intelligence, machine learning, cloud computing, internet of things, robotics and HSI kan jennudhaan. Fi dameen biraa immoo biizinasii yoo jennu bakka sadiitti qonnee ilaaluu dandeenya. Onlaayinii kan onlaayinii hojjetaman, bilaand kan lafa irratti hojjetamanii fi kan bishaan irratti hojjetaman jechuudha. Chaanaalii kana irratti baay'inaan kan inni xiyyeeffannu kan onlaayinii yoo ta'u, e-commerce, drop shopping, affiliate marketing, content creation, freelancing, crypto, currency, trade and investment, forex trading fi kan kana fakkaatan jechuudha. Kanuma wajjin wal qabatee maqaa chaanaalii kanaa Sisolve Tech irraa gara Sisolve Tech Biz jijjiirraa jira jechuudha. Sababnis kanaan booda dameelee lameen gurguddaa kanarratti teekinooloojii fi biizinasii irratti kan hojjechaa deemnu jechuudha. Kanaan booda nuyi torbeedhaan viidiyoo kan isiniif gadhiisnu ta'a jechuudha. Kanaaf kan isinirraa eegamu chaanaalii keenya hordofuu fi viidiyoo nu gadhiisnu irratti yaada keessan kennachuu, gara fuulduraattis viidiyoo kam akka isinii gadhiifnu yaada keessan koomentii jalatti nu barreessaa deemuu fi yoo isinitti tole immoo viidiyoo keenya hiriyoota keessaniif sheer gochuudhaaf akka waliin barachaa gara fuulduraatti waliin guddachaa deemnu nu gargaara isin jechuudha. Galatoomaa. Baay'ee.